Sesena waliif shergoodhaa barreessaa kitaaba gootota shanan gibee obbo Nabaanii Shaafii wajjin turtii gabaabaa goonaa seenaatii waliif qoodaa. Seenaan sheer walii godhaa ajandaa gidduu kana miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru. Sababa godhachuudhaan karaa bilbila kallattiitiin barreessaa kitaabichaa kan ta'an obbo Nabaanii Shaafii bilbiluma kallattiitiin wantoota jiru hubannoo isiniif uumuuf yaalla. Sheer waliif godhuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna. Sheer god keeriyaati sheer god shukuriyaati sheer god. Niitoorkiin biyya keessaa waan rakkisuuf kallattiidhaan karaa kallattiitiin itti bilbilee gaaffii tokko waan namoonni keessaa na gaafatanis waan jiranuuf kallattiidhaan bilbilee gaaffii tokko gaafadhaanii karaa invite gochuudhaaf xinnoosii biyya keessaa niitoorkiin rakkisa waan ta'eef sheer walii godhaa. Sagaleen hin dhaga'ama miti akkasitti sagaleen kun hin dhaga'ama. Sagaleen dhaga'ama. Hayyee Nabaanitti kallattiinumaan Nabaanitti bilbilaa. Sheer waliif godhaa. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Naguma. Nagaa galata Rabbii. Hello, hin dhaga'ama? Hin dhaga'ama miti? Hin dhaga'ama. Kallattiidhaan Facebook irraa laabii waraabaa jira. Wantoota gidduu kana miidiyaa hawaasaa irratti deemu gaaffii tokko isin gaafachuudhaaf isinii bilbilee mee jalqaba irratti Nabaanii jedheenis waama moo obbo Nabaanii jedheenis yaama? Hello? Hello? Niitoorkiin nu rakkisee ammas irra deebi'uudhaan bilbilaa fi turtiin keessa nu wajjin haa ta'u. Hello? Hello, niitoorkiidha? Niitoorkiidha. Niitoorkiin ana bira hin jiru kanaaf. Hayyee kallattiidhaan laayiviidis waraabaa jira. Mee jalqaba irratti Nabaanii moo obbo Nabaanii jedheenis yaama?
Bonabani. Baratana bani shafi. Barataan Abaanishaa fi hayyee barataan Abaanishaa fi yeroo kan kiyaarsaa gootee kallattiidhaan gaaffii deebina wajjin gochuuf guddaa si galateeffanna. Mee jalqaba irratti kitaaba gootota shanan gibee kan jedhu dhiyeenya kana maxxansiisteetta. Jalqaba irratti akka nuuf ta'uu fi kitaaba kana barreessuuf maaltu si kakaase? Hello. Nagaamu. Meera deebii natti nagaamu baay'ee ni turtiidha akka. Mee jalqabbiif akka nuuf ta'u kitaaba kana barreessuu fi wantoonni si kakaasan maali jalqaba irratti mee nuuf ibsi? Hayyee gaaffii keetti seenuun dura waan tokko lama jechuun barbaada. Hayyee. Dhuguma kitaabni seenaa goota shanan gibee barreeffamee jira. Kan barreeffames anumaani. Hayyee. Kan barreesse ana ta'us qaama Oromoota hundaa naannoo shanan gibee keessa jiran hin barreeffame maanguddoota Oromoo. Hayyee. Hayyoota Oromoo abbootii amantii adda addaa dabalatee jechuudha. Hayyee. Kanaan barreeffame kan hundinuu akka hubatu hin barbaada. Inni lammaffaan immoo siyaasa irraa bilisaa akka inni ta'e akka hubatu hin barbaada uummanni keenya. Gara gaaffii keessatti yoon dhufu kan gara kanatti seenaa kana barreessuuf na kakaase. Sagalee kan kee xiqqoo si ol kaasi sagalee kan kee. Kan seenaa kana barreessuuf na kakaase quuqamuma seenaa Oromoof qaburraa ka'eetii gabaabumatti jechuudha. Okay, guddaa si galateeffanna. Mee qabiyyeen kitaaba kanaa maali? Qabiyyeen kitaaba kanaa jalqaba hanga dhumaatti seenaa goototaati. Hayyee. Seenaa goototaa bara 1878 lola Adawaarraa as dabalatee hanga bara 2008 hammata naannoo kana keessatti gaa gootota shanan gibee keessaa biqilan hedduu tarreesseera hanga danda'amu jechuudha. Akkuma 5 state isaanii keessattis naannoo shanan gibee keessaa kan baanis jala tarreessee haala kanaan kaa'ee jechuu barbaadetti qabiyyeen isaa kanuma seenaa goototaati. Hayyee kitaaba kana keessatti akkuma beekamu mootii kitaaba gootota mootii shanan gibee jedha. Gootota shanan gibee jedha. Gootota fakkeenyaa fi kanneen akka godina Jimmaa keessaa aanaa Geeraa, mootii Goomaa, mootii Gommaa, Limmuu, Jimmaa kan jedhaman ni jiru. Isaan kana keessaa gootowwan naannoo aanalawwan kana keessa jiran keessatti ni hammatamu. Egaa inni kun gaaffii bareedaadha. Gaaffii isa ijoo kanaayyuu wanti amma miidiyaarra deddeemaa jiru. Naannoo tokko qofatu barreeffame kan jedhudha. Kun dhugaa jiru miti. Dhugaa namni tokkos kitaaba kana dubbisee arge miti. Osoo hin dubbisin dhimmuma jibbarraa qaban irraa kaa'ameeti. Gara gaaffii keetitti yoon si dhufu immoo akkaataa kitaabichitti barreeffame naannoo 5 jechuun Guumaa, Limmuu, Geeraa, Gomma, Jimma irratti barreeffame. Kana keessatti gootota kana jalaa ba'an boqonnaa 5 kitaaba kana keessaa jalatti tarreeffamanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf akka hundeeffama isaaniitti yoo fudhanne Limmuutu dura hundeeffame gootota achi keessaa ba'an hanganaa danda'ameen hangan qoradhee irra ga'e hangan hayyoota Oromoo, beeksisa Oromoo, maanguddoota Oromoo kitaaba dubbisee waliif fidee cuunfee ragaa argadhe Limmuu boqonnaa 1ffaa jala kaa'eeraa jechuudha. Fakkeenya achi keessatti yoon sii kaase isa akka Abbaa Boogiboo kan akka Abbaa Olii as dargannoo ijoollee dheengaddaa qabsoo wayyaanee wallaansoo qabaa turan wareegaman tarreessuuf yaaleera achi jalatti. Haaluma kanaan gara Jimmaatti yoo dhufte kutaalee kutaa mootummaa Jimmaa jala turan keessaa sultaan Abbaa Joobir kaaseera. Seenaa isaa sirriitti kitaabolee adda addaa amma durallee hin jirre barbaadee kitaaba hedduu keessaa walii qabee seenaa isaa bifa addaatiin kaa'eera. Maammed Xayyib Qaadii Jimma keessaa kanneen biroos Irbii Abbaa Magaal haala kanaan jalatti tarreesseera jechuudha Jimma jalatti. Fakkeenyaaf
Adikaadila sandaaboo Jimma keessatti hammatamu namoonni akkasii Jimma keessatti barreeffamanii jechuudha. Seenaa Abbaa Jifaar bifa addaatiin kitaaba sana keessatti barreeffamee jira. Kutaa Jimmaa boqonnaa Jimmaa jala kaa'amee jira. Kana jechuun seenaa amma dura barreeffame iyyuu miti. Seenaan Abbaa Jifaar kan barreeffame kitaaba kana keessatti akkaataa isaan umurii ijoollummaatiin gara aangootti dhufan, umurii akkamitti akka qondaalummaa argatan, seenaa Abbaa Gadaa godina Jimmaa, Abbaa Bokkuu godina Jimmaa wajjin hojjenne seenaa kana. Ana qofaa miti jechuu barbaade. Isaantu si gargaara jechuudha. Geeraa keessaa Abbaa Hoomaa namoota Jaannadii Gammadaa wajjin qabsoo isaanii wajjin turan argadhee qaamaa fi bilbilaan haala walitti dhufnee yeroo lama geeraa dhaqee haala kanaan hojjetame jechuudha. Haala gooma keessattis namoota sii lakkaa'uu danda'uuf lakkaa'ee fixuu hin dandeenye nabee hukaamaan isaan callisanii usanii kan ilaalaniif seenaan isaanii tuqamee hangana callisanii hin ilaalan. Isaan har'a waa'eedhuma kanaaf yaadaan jiru. Gaafa sanas ejjannoo koo kaayyoo koo waan beekaniif na wajjin gatta'anii waan hedduu ragaa hedduu naa kennanii jechuudha. Haala kanatti uummanni keenya hubachuu qaba. Gandummaan leellifamuuf hin miti. Waggaa 2-3 dura waggaa 5 dura seenaan nama tokko barraa'ee barruu lafa kaa'amee jiru. Har'a seenaan nama 60 seenaan takkaa hin jirre kan Oromoon jiraachuu seenaa Oromoon jiraachuu isiin mirkaneessan ijoollee gabrummaan gurguraman kan akka Ganamee Yaa'ii Kiristaanoo Ruufoo Maangoo ijoollee gooma keessaa dhalatan eessaa akka ta'an kan akka Oolshuu Aagaa Amaangoondaa ijoolleen as keessaa biqilan as Dargannoo Irbii Abbaa Magaan ijoolleen kun ijoollee waa'ee Oromoon dhalachuu Oromoon jiraachuu afaan Oromoo kan dubbatamu jiraachuu kan addunyaatti beeksisan seenaa kitaaba kana keessatti haqafamee jira. Iddoo isaanii wajjin qorannoo yeroo dheeraa fudhate wajjin. Kun egaa waan nu boonsu waan nuti qolee ol qabannu malee waan silaa karaa gandummaa fi karaa akkasii jennee mogolee walii buusnu miti. Kan itti gammannu ture. Isa dhugaa wareegaman kitaaba kanatti kaffalame. Kan namni illee na wajjin kaffale osoo dhagaye uummanni kuni isa dhugaa bakka hin jirutti abaaboo qabatee natti deema. Isa dhugaati. Kun immoo gaafa dirree bahee ilaallaa walumaan kan itti deemnu ta'a jechuudha. Kitaaba kan kee kanarra keessatti namoota baay'een sooshaal miidiyaa kanarraa dhiyeenya kana guyyaa lamaan kana ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Keessumaayyuu namoonni baay'een akka hubannutti kitaaba kana amma yoonaatti namni keessa isaa galee dubbisee hin jiru. Garuu immoo fuula takkitti qabatanii bahuudhaan wantoota adda addaa garaan ta'anitti wanni ta'aa turanii. Gara gaaffii ijoo keenya jalqaba interneti dabarraa namootni ati fakkeenyaaf kanneen akka Jaallataa Lammii fi namoota biraa achi keessatti tarreessitee turte. Namoota kana galateeffannaaf achitti barreessite moo dhuguma akkuma wanni itti gootota jettee barreessite kanarraa nuuf kaasi? Waan bareedduudha. Kun ijoo miidiyaa irra deemaa jiru. Jaallataa Lammii bara 2010 natti fakkaata kan inni gale. Yeruma sana wal agarree seenaa barreessaa kan jiru itti himee namoonni barreeffamuu qaban namoonni inni beeku sirba irratti illee baasee fakkeenyaaf waa'ee Maammed Xayyib Qaadii namoota biroo akka quba qabu gaafadheennaan kallattiin agarsiisa. Haaluma kanaan waa'ee Maammed Xayyib Qaadii maatiin isaanii biyya kana keessa baay'een jiranu kallattiin haasa'eennaan seenaa sana irratti hojjette. Karaa biraas fakkeenyaaf Dagaadoonee yeroo jalqabaaf bara 2007 kan hojjete mucaa kana Jaallataa kana jechuudha. Waan sanallee dhugummaasaa waan hedduu sirreesseera. Kan isaas immoo waan hedduu fudhadhee seenaa kanatti dabaleera. Kanaaf tokko dudduubarran kaa'e kitaaba kana keessatti maqaasaa maaliif waanan isarraa fudhadheetu jira. Waa'ee Dagaadeenoo irratti jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan namoota gootota ga'anii haala naa mijeessuu keessatti namoota waliin na fiduu keessatti ragaa naa funaanuu fuuldureen dhiibuu haamilee na jabeessuu keessatti waan qooda qabuu fi nan galateeffadhee jechuudha mucaa kana. Mucaan kun iddoo lama jira. Tokko madda ragaa waa'ee Dagaadeenoo irratti xumurarra jira. Iddoo nama lallabamaa jiru isa kanadha. Isaa waraqaa meeqarra kutanii dhufanii iddoo maqaasaa sooshaal miidiyaarra baasan. Kun dogongora guddaadha. Maanguddoota sana hundarra yeroo laalan saalfachuu naman saalfachiisu mee rabbii jalaati. Abbaa Bokkuu godina Jimmaa seenaa
abbaan gadaa godina Jimmaa namoonni heddummaan guddoonni aanolee godina Jimmaa keessa jiran irra utaalamanii waajjirraa turizimii godina Jimmaa keessa jira. Har'a naqee qaayira malee ani isa jala taa'ee waan hedduu funaaleera. Waragaalee isaan baasan irraa waan hedduu qorannoo hedduu gaggeesseera. Muuziyeemii yeroo hedduu seenee wantoota hedduu achi keessaa baasee seenaa Abbaa Jifaar bifa addaatiin barreesseera. Isaan kana osoo hubatiin qeeqa kaasaa jiru. Kun sirrii miti. Waa'een jaallataa kana fakkaata. Dhugaan jiru aannan galateeffadhe gabaabumatti wanti seenaa barreeffameef tokko illee hin jiru. Galata immoo abbaa barbaaddee galateeffachuu dandeessa nama kaayyoo kee irratti si dhiibe. Maraatuun yoo haa ta'u galateeffachuu qabda. Maal yoo galateeffatte maaltu rakkoo qaba? Inni sun ilaalcha siyaasaa qabaate ilaalcha siyaasaa qabaachuu hin danda'u. Inni kun immoo fawwadoo keenyaati. Seenaan isa dhugaa irratti iyyuu ragaa hedduu kan funaan ture. Waanuma dhugaa hojjetamee darbe kana irratti ragaa hedduu si barbaachisa. Seenaan akkasi. Malee callisamee miti. Callisamee akka afarsinu kana mogolee wal buusuuf deemnu kana miti jechuun barbaada. Hayyee guddaa si galateeffannaa kanatti kitaabni kun kitaaba siyaasaa irraa bilisa ta'edha malee kitaaba seenaatii. Namoonni baay'een siyaasaan geessanii abaa'uudhaan wantoota adda addaadhaan yeroo wal qabsiisan agarra. Mee namoota akkasiitiin dhaamsa akkamii qabdu? Kun sirrii miti. Gonkumaa kun dhugaa seenaan nu gaafachiisa. Dhugaa kitaabicha keessas jirus miti. An eenyu wajjin iyyuu wal ta'ee hojjadhee asiin gahe malee akkan barbaadetti garan barbaadetti siyaasatti geessuuf kaayyoo garee tokkootiif kitaaba barreeffame miti. Kitaaba quuqama sabichaa seenaa sabichaatiif barreeffamedha kitaabni kun. Dhugaadha. Duraanii gara Jimmaa kana gootota hedduu qabna. Garuu immoo namni gadi taa'ee barreesse hin turre akka gootota osoo qabnu akka waan hin qabneetti ilaalamaa ture. Kanaaf ati immoo gahee guddaa taphataa jirta. Mee namoota fakkeenya sii ta'an yookaan immoo barreessuu kana keessatti aanaalee godina Jimmaa sana keessa haa ta'u hayyootas haa ta'u namoonni gargaarsa sii godhan ni jiru. Eenyu faadha? Egaa barreessuu keessatti namoota fakkeenya naa ta'an naan jette Roorisaa Ruufoo Gucaa Aawwii jedhamu tokko bara 2006 seenaa Haji Abdulqaadir Biqilisi seenaa Badruu Abdulqaadir barreessee ture. Lammaffaa irratti bara 2007 jaalataa kanatu seenaa Dagaadee Doonii kana barreesse. Isaan irraa fakkeenya fudhadhee wantoota hedduu gaggaafachuu jalqabee jechuudha. Ani namootni kun akka fakkeenya guddaa naaf ta'an akka waa jiru kallattii naasaa kan ijoollee kana kanan galateeffadheefis kanumaaf waan biraa tokko illee miti. Ijoolleen sun yeroo sana barreessanii ani immoo isaan irraa fudhadheen fuuldura tarkaanfachiisee seenaan gootota 60 barreesse. Dhaloonni dhufu sun duuba kooti 100 barreessuu danda'a. 100 jiras 1000 jiras gootonni ammallee akka ta'e agartu fakkeenyaaf golga kitaaba kanaarra jalqabuma utuun seeniin iyyuu seenaa gootota hin dubbatamiintu baay'eedha. Kanaafuu kitaaba lammaffaa kana booda dhufu argachuuf seenyaa jira. Kun maal agarsiisa? Kitaabni fuulduratti dhaabbiin qabu kun ka'umsa malee seenaa hedduutu jira. Kanaafuu kana ka'umsa godhanne hin dallaninaa kan dallanamu miti irratti wal gargaaruu qabnaa siikaamsa waan biraa miti. Hayyee guddaa si galateeffannaa. Namee namoota galateeffachuu namoonni bu'aa bayii hedduu keessa dabarteetta. Egaa namni kitaaba barreessu diinagdeedhaan wantoota adda addaadhaan dadhabbii guddaa keessa darba. Namoonni diinagdeedhaan si gargaaran ni jiru. Namoota diinagdeedhaan na gargaaran waan kana keessatti na mudate amma kaasuun barbaadu. Waan na mudate osoo hin ta'in waan kitaaba kana naa wajjin barreessuu keessatti akkan barreessuu fi ijoollee wareegaman naa wajjin kaffalan namoota na wareegaman naa wajjin kaffalan akka mudannootti godhee wantan sitti himu mucaan tokko Amboodhaa yeroo tokkollee guruupii tokko irratti haasa'ee namni hundi boo'ee fixate nama kitaaba kana na barreessuuf jecha karaa lafa deemee amma biyya Suudii Arabiyaa dhaqee achirraa immoo qabamee mana hidhaa Suudii Arabiyaa keessa jirutu jira.
Wareegama hanga kanaa kitaaba kana ol baasuudhaaf kafalan. Rakkinni nutti jabaatee gadadoo nutti jabaatee nama harkaa birrii 2-3 fudhatu yeroo jedhamnetu jira jechuudha. Kana jechuun hundinuu gaafa dhaqee isan seenaa gaafadhee barreessu mitiiti. Isan barreessee amma dirree ba'ee jennaan namni hundinuu akkana jedhee haasa'u miti. Isan barreessee fide irratti namoota akka sobduu fi akka buttuu akka hattuutti irratti qabsaa turantu jira. Kun waan dhugaa ijaan mul'ataa turetu jira. Garuu gaafa argaa dhufan amanaa na gargaaraa dhufan. Argitee arras warri hubannoo intaanetti geessaa jiran inuma akka galata qaban nan beeka. Boroolee bulee wanti kun harka qulqulluun seenaa qulqulluu isaanuma keessa jiru hojjedhe malee wanta biraa wanta itti dabalee kalaqa mataa kootiin asoosamnaan hojjedhe jiru keessa. Waanuma gootota isaan naannoo isaanii keessa jirudha kana barreesse. Namoota isaan maanguddoota isaanii wajjin ta'eetan dirreetti barruu tokko irratti ol baase malee wanta hojjedhe tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf haalli diinagdeedhaan namoonni na gargaaran dhiyeenya kana akka ka'umsaatti kaasuun danda'a. Fakkeenyaaf guruuppii wayii hidhanii qarshii hanga ta'e na gargaaran. Sanadha kanan beeku namni na gargaare. Ijoollee jara akka Mubaarik Musammaa kanaa ijoolleen tokko jiranii dhugaa ijoollee sana baay'een galateeffadha. Iddoo nan beeknetti yeroo waa'eedhuma koo kan hin beekne fuula feesbuukii qofaan na arganii yeroo tokko na gargaaranii turan. Kanaaf namoonni na gargaaran kana lamaan jechuu baadhullee namoonni qabsoo na wajjin godhaa turan inuma jiru. Amma kaasuun barbaadu garuu kanan si jechuu barbaade. Hayyee kitaaba kan kee kana maxxansiisteetta biyyoota adda addaatti erguuf karoora qabdaa? Gara biyyoota kamiitti fa'i erguuf karoorfattee jirta? Eessattuu ergamu biyya Oromoon jiru amma Shaashimannee deemeera, Mattuu deemeera. Harargee keessatti dubbifamaa jira. Harar keessatti dubbifamaa jira. Biyya Oromoon jirtu hundayyuu qaqqabuu qabu. Kan Oromooti. Kan shanan gibee jedhe malee qaama qabsoo Oromoo hundaati. Qaama gootota Oromoo hundaati. Kun dhugaa jirudha. Akkasitti aanadee Oromoon jiru hunda soo qaqqabee hawwiin qabaa jechuudha. Hayyee gara Saawud Arabiyaattis gara fuulduraatti irratti hojjennee akka nu biraan geessu abdii qabnaa. Mee dhuma irratti maal dhaamachuu barbaadda? Ergaan dabarfachuu jira? Wantaan jechuu barbaadu waan bareedaadha. Gabaastee waa lama jechuun barbaada. Ilaa dhugaan jiru namoonni dhugaa naqeequus haa ta'u, dhugaa jaalala seenaa keessaniif qabaachuus haa ta'u, waan amma deemaa jiru kana qabatanii deeman bora kayyeellaan. Inuma ammoo dhuguma wanta fe jirammoo yoo jedhan iimeeliin koo achirra jira. Kitaaba irratti barreeffamee jira jechuudha. Iimeeliin koo bilbilli koo jira. Wanti hundinuu waan xumuramee miti. Iddoo kana to'afee jedhee na wajjiniin hojjechuuf anis dhaarraa bal'aan qabaa anis isa simachuuf qophiidha jechuudha. Wanta hafe keessatti wanti jiru yoo jiraate. Karaa biraa karaa siyaasaatti geessanii akkaataa kanaan wal hubachuun immoo gonkumaa sirrii miti. Waanuma ta'us miti waan fuuldurattis waan ta'u miti. Ana qofa miti kan mufachiisaa jiran. Namoota hedduu mufachiisaa jiran. Namoonni miidiyaa kanarratti akkas godhaa jiran jechuudha. Dhugaa beektonni hayyoonni Oromoo hedduun ta'anii ilaalaa jiran. Mee rabbii jedhaati. Profeesar Mahammad Hassan kitaaba kanarratti yaada guddaa kana fakkaatu gaafa kennu har'a hin qaanofnu yeroo waa'ee kanaa gadi boonee dubbannu. Namni kun osuma hin dubbatin, osuma hin laalin, osuma waa tokko ilaalin yaada kanarratti kenne. Bar hubatee gadi ilaalee ol ilaalee yaada bal'aa hangana ga'u irratti kenne. Yaada bal'aa irratti kenne kana nama kana ejjannee beektota Oromoo namoota biroo immoo ammas mufachiifne cilee walitti dibaadee moo bu'aan qabu. Anoo maanan barreesse malee kitaaba kana itti gaafatamummaa walakkaadhaan gulaaltotatu qabu. Isaaniif dhiyeesse bu'aa bahii hedduu keessa waliin teenyee dabarree kaafnee buufnee ilaallee ragaa kana qindeessinee seenaa kana hojjannee asiin geenye. Akka amma wal xiqqeessinee asirratti wal ilaalaa jirru miti. Dhimma yuunivarsiitii irratti eebbisiisuudhaaf karoora guddaatu ture. Haala amma biyya keessa deemaa jiruuf malee jechuudha. Kanaaf akkaataa gara siyaasaatti geessitanii hin hubatinaa. Kitaaba keessan bitaatii dubbisaa. Dhaamsiyaan dhaamuuf yoo jiraate kitaaba kana jalqabaa hanga dhumaa namni hundi akka dubbisuun barbaada. Inni guddaan isa kana. Yeroo ofii kennee qisaasessee guyyaatti peejii 50 yookaan peejii 20 sagantaa baafatee dubbisee fixee sana booda yaada isaa akkanaa qooduun barbaada.
kana dhagabaa uummattii wanti hin barbaadu. Hayyee yaada achirraa dubbisatootaaf egaa kun hojii maneedha. Namoonni osoo hin dubbisin yookaan immoo shuutiinuma tokko kaafatanii Facebook irratti ilaaltan dura kitaaba kana bitachuudhaan dubbisuudhaan qeeqaa yoo jiraates dogongorri yoo jiraates karaa imeelii yookaan immoo karaa lakkoofsa bilbila kootii kitaaba sanarra jiruun naaf hiraasiniin jedheera. Egaa nabaan gara fuulduraatti gaaffii xumuraa akka nuuf taatuu fi gara fuulduraattoo maal ta'uu barbaadda irra deebiidhaan gootonni shanan gibee hin barreeffamne hin tuqamneeyyuu gootota baay'ee jiru hin barreeffamne gara fuulduraattoo ni barreessita kanumaan mu dhaabbata mee kanarratti nuuf kaasi waan tokko kanumaan xumura. Awwali waan bareedaadha ta'u seenaan hin dhumu seenaan ana qofa miti seenaa shanan gibee keessatti barreeffamee hojjetamee jiru piroofeesaroonni Oromoo beektonni doktoroonni Oromoo arra jiran 40-50 dhibbi barreessanii hin fixan. Waan hin agarre qabnaa fi akkasumatti jajjanna malee waan barreeffamee dhumu miti seenaan achi keessatti ta'e. Kanaaf ija kanaan ilaalamuu qabaa. Anis kallattii danda'amuun amma rabbina gargaare yoo uummanni kun waan bareedaa hojjettee lakki wanti ati qabattee dhufte kun keenya jedhee na bira dhaabate an barreessuuf qophii. Kennaa kootis Oma waan tokko waan addaa miti kanaaf kennaadha seenaani. Barnoota siisuman jaalladha. Dubbisuullee akkasuman jaalladha. Kitaaba anguyyaatti fuula 100 dubbisa. Sagantaanuma kanaan hin jiraata wana ga'eesi. Nan dubbisa waan biraa tokko barnoota achi fageessee illee hin qabu barataan jira. Kanaaf barreessuudha yookaan dudduuba hin deebi'u. Gonkumaa ammoo seenaa dhugaa barreessuudha dudduuba hin deebi'u. Ragaaleen argadhee seenaan argadhe barreessuuf eenyunu na dura dhaabbachuu hin danda'u. Kun amma hin jirutti waan dhaabbatu miti. Ejjennoo kootii jechuudha. Garuu aamilee barbaadaa uummanni keenya aamilee na barbaachisa. Aamilee na barbaachisa yoo uummanni namni si bira dhaabate waan hedduu barreessuu hojjechuu dandeessa. Garuu yoo aamileen akka amma jiru kana ta'e egaa rabbitu beekaa jechuudha waan fuuldura. Egaa baata namoota hojjetan namoonni hojjetanu namoota hojjetanii akkasumatti taanu malee namoonni hojjetan inuma qeeqamu qeequmsuun immoo dhakaa nama darbatamu ciminas namaaf ta'uu danda'a. Sareen duuta hin dhiiftuu gaalli immoo adeemsa isaa dhiisuu jedhama. Egaa nabaanii keenya baay'ee si galateeffannaa yeroo kan kee aarsaa goote gaaffiif deebiin wajjin gochuu keetiif guddaa si galateeffannaa gara fuulduraattis deebisnee kan si dubbisnu ta'a milkaa'ii jabaadhu rabbis wajjin haa ta'u itti fufi haaluma kanaan siin jenna. Hayyee galatoomii awwal keenya ulfaadhu. Hayyee nagaan. Hayyee nagaan. Hayyee dhageessaniitu warri nu daawwataa turtan dhageessaniitu waan gidduu kana deemaa turee fi wantoota amma har'aallee deemaa jiru namoonni hubannoo hin qabne kitaaba fuula tokkotti fuutanii shuut gochuudhaan namoonni osoo kitaaba kana hin barreessin hin dubbisin wantoota hin taane waan haamilee namaa cabsu keessumaayyuu osoo ijoollee iddoo biraa ta'ellee osoo ijoollee godinaalee biraa ta'ellee wanni kun nama naarsu. Ammas immoo ijoolleen homaa hin beeknellee osoo ta'e wanni kun nama hin aarsu namootuma hubannoo qabu jennee yaadnu namootuma miidiyaa kanarratti akkasumas immoo karaa adda addaatiin hubannoo uumuu danda'u jennee yaadnutu wantoota hin taane iskiriinshotii godhatee kitaaba fuula tokkotti qabatee miidiyaa kana deemaa ture akkuma inni jedhe egaa nabbaanirraa dhageessaniitu waan hundayyuu dubbatee jira. Kanaaf wannaan keessuma ijoolleen Jimmaa jechuudha keessuma yeroo baay'ee gootota Jimmaa gootota hin qabu maal nuun jedhamaa ture xiqquma sii qaanfachuu qabna xiqquma sii nuti dhaga'amu qaba jechuudha ammaaliin godhe saba kana ammaaliin godhe jennee of gaafachuu nurra jiraata jechuudha keessumaayyuu ijoolleen godina Jimmaa jechuudha gandummaadhaan jedhanaati of gaafachuudha namni kun kitaaba barreessuun waan qoosaa miti.
waan callisaniinuma adda feesbuukii kanarraa waayifaayi yookaan immoo daataa tola argatanii waan argi barreessaa oolan miti. Bu'aa bayii hedduu itti beela'u maallaqaan dadhabbii hedduu gaafatee waggaa 3 jechuudha kitaaba kana barreessuuf waggaa 3 walitti fudhate jechuudha mucaa kanatti. Kanaafuu aamilee wal buusuu hin qabnu. Kitaaba kana bakka jirtanutti bitadhaa dubbisaa. Erga dubbistanii booda waliif wantoota dogongorrii yoo jiraate bakka kanaatti dogongora, bakka kanaatti hanqina qaba, bakka kanaatti immoo sirriidha jechuudhaan karaa iimeelii isaatiin iimeeliin achirratti akka barraa'ee jiru nutti himee ture. Lakkoofsi bilbilaas achumarra jira. Kana dogongorteettaa jedhanii erga dubbisanii booda qiiquun balballi banaadha jechuudha. Garuu immoo duudaadhuma kanaan akka farda gaarii harkisuu bitaa mirga osoo hin laaliin waan hin taane wal qeequun osoo kitaaba kana dubbisin. Kitaabni kun fuulawwan hedduu qaba of keessaa qaba. Maal akka dubbatu fuula tokko irratti, fuula 100 irratti, fuula 50 irratti maal akka dubbatu wanni beekame tokko yoo hin jiru jechuudha. Callisneedhuma fuula takkittii sana bakka inni galateeffannaadhaaf namoota inni barreesse fuudhamee miidiyaa kana deemaa jira jechuudha. Kanaaf keessumaa ijoolleen shanan gibee biyyoota adda addaa jirtan kan biyya alaa kan biyya keessaas kitaaba kana bitaa dubbisaa. Ijoolleen godinaalee Oromiyaa biraas immoo kitaaba gootota shanan gibee kana akkuma inni jedhe